Oh, akamat nagara miti zirtu akamat nagara miti zirta nagara malu bayi seri maci mali mobile itu nomor barang nogawati bijar kena wang mali aku mali muda di campur isi kana dugara biti kaneda numat bajuri yunis bisi sera dokumen siti makana nami catu katulita ta na so na shiteni itu mana kata sadi majuruti nan nagenyi yuti no be ko yudu han ma sa itu yo mukajala ta ya sa mana wa be kan dina ake tamati bodole rabande sajidi tamare ya dua saat ini dah sayu bahasa baru kesini setasa akan sini mari ata mukajala ta kana bila kasih amaga malakal kon wali mariana objektina wanti Kanabiyo anis pala to ko wan natin agami to kun si Mariana alakong kabu Mariana inis mali la ujete jabata di wonten duwasa ni rawon na wa kayo sa lugar gara ato sila kanya ada sini lebih ketuin jede ada sembo oh basingo na dudu betul ya tu kalau sing dudu baca kan ijoollee loo kottaa jiru dhuga qabaa deemaa mee kottaa takka teenyee taasofna ajaa'iba maal dambeelli kun isin cimtee haadha simboo Gahu nagahan kau, gaduh nagahan kau. Obbo baca karakter na arguron. Adi akam buite sama di akam cabbe sangkau. Maafkan aku, maafkan balle stage. Ya, kunde ore karakter itu na arab nasal bisa. Jadi yo tako keset kena dolani. Wan manggoru wallare na makana di nagami. Sini sakkasi dai aniso kuno gabaadam tako jiro galu adi warra sani mucashe biduwa jine shanturi kuno fudani tinakani mati manu fintane sani shanturi age wayanko baaje doktore anu wan mangodu nabi maka wakumat waqayyo wararu masasini fakeni jede man berada bewani jedu nabi mana gamen jara kana mal gono ju amma nutu wan gono kamu isini si jabada maatiin kuni waaqayyo laphee hubannaa laphee jaalalaa isaaniif haa kennu isinis waa'ee isaanii jabii isaa yeroo mana waaqayyoo deemtanii kadhattan kadhadha akka isaan nagaa yaatan akka isaan jaalala qabaatan akka isaan daandii waaqayyoo irra deddeebi'an akka isaan lapheen isaanii waaqayyoof cabu waaqayyoon kadhadha an keessanis kadhadha sinii galee Biniyaam ati immoo diinaa oliin gaafa agartu kuma tokko malakeetti hin jijjiirratiin mana barnootaas wajjin deebii mana amantaas wajjin deebii akka inni amantaa isaatti barnoota isaatti cimu jajjabeessi si gala mitire atis simboo atis yeroo ababaatiin agartu akka isheen barnoota isheetti cimtu akka isheen mana amantaa deemte amantaa isheetti cimtu gorsi malee humnoonni si galee sagalee waaqayyoo kana nu barsiisu waan ta'eef isini jabaadha waa'ee isaaniif immoo waaqayyoon jabeessaa kadhadha waan goonuu qabnu waaqumti laphee hubannaa isaaniif haa kennu laphee jaalalaa isaaniif haa kennu mee ka'aama mana amantaa deemnaati waaqayyoo isaaniif immoo laphee hubannaa haa kennu haadha abaaboo maali mujojaattii kun manumaa gadi hin baatu mee jabaadhu kaa Nasi berpadu orang cantik kau dia. Boleh mana? Ilame kanan jodoh. Kome hai rupa wakal lok tu nak di mana bitte. Ilame. Ada orang kini na. Dinaur baca. Anu kenapa udah makaki dinaur kantor tindaran aku tuh akan kau tahu dite imamat apa tuh bang nanti batut mucah jahat sana biramal futa ani kan benda dite
Maal abbaa guyyaa tokko waan gaarii nan gorsine guyyaa tokko jaalala tokkummaa walii galtee wal danda'uu hin dubbattu arraba keerraas nan dhiiga baay'een sin kabajaa baay'een sin jaalladhaa garuu immoo gochoota sinirraa argu baay'ee itti gammaduu hin dandeenye. Maal abbo mucaa kana kan nurraa qabsiise. Wayi achitti mana sanatti wayii achumatti nurraa qabsiise yookiin achuma. Hime gal inni rakkataadha. Maal irratti akka inni si bushadeen gal ishee. Lakki harma akkas miti. Maal barbaadde? Jiru nagaa jirtu? Nagaa keessanii? Nagaa Nooraa mana seenaa. Nutti wasaa kan sangeessaan deeman kan awwaalaa fayyaa immoo sangeessa. Inni noorii eessaan noorii si barsiise? Lakki akka keessummaadha. Amma cama kana biraa san deemaa jedhee. Abeet. Nagaa galata. Mana san? Noori ka ol gali ka ol magal. Nagaa keessanii dhabdee? Nagaadha. Maal tokko nuti sagalee nu rakkisa tokko tanju. Haa ta'u dheengadda xiqqoo ishee yaada keessaniin ala sinaa softanii mukatti jala keessanii ala sinaa yaada keessaniin mari'attan sana sin dhaga'een ture. Ati moo? Sin dhaga'eetan ture kanaaf iyyuu sin barbaade dhimmi qonni guddaan isa kana iyyuu taane kurmaatota sanaas ni gochuudhaafidha. Yaada keessanii An kanan jedhu maalati manaatti wayitii samiirraa garbutee duuba qabattaanoo qophaa dheeyitanii achitti haasaa ture. akkas miti obbo Baadaa isinidha haasaa turte yaada keessa kana kurmaata xinnoo yoo waanuma isin jettan hunduma isaa kan isiniif ta'u kurmaata isinii ta'a jedhee kan gara keessanii. Kanammoo kana ijoollee nu barbaade ture miti ati. Baay'ee barbaade jira taanaan immoo iyyuu sirriitti si dhaggeeffadha. Sirriitti. Haa ta'u kanaafiyyuu guyyaa isaa sinitti deemaa guyyaa kanatti immoo argamtanii wajjiniin tu deemnee bareedaan ta'udha. Naa hin ta'a garuu achi deemnee wanti ta'u tokko tokko. Haa ta'u bakka sa'aatii torbaa walakkaatti gaafa sana irratti argamtanii. Torbaa walakkaa immoo maashii. Sa'aatii torba maal sa'aatii nama iyyuu gaafatanii nuuf tura kun. Torbaa walakkaa jechuun naan galle. Torbaaf soddoma isa Torbaa walakkaa waanta beekaa. Haa ta'u jabaadhaa bakka. Abeet har'ammaa har'am bari narratti achi taa'etu mucitti narratti baddu baata cirmaayyuu hin jedhema. eenyusi waame? Ilaamee akka gootanime anuu maalin taa'aa miti ilaamee xilaa tokko naaf jira. Dafee kuni maalin jedheeman fedhi kun achi jira. Eenyusi waame natti mi? Ilaa nama tulitti bu'e. Yisibo sheema? Obbo Baati anuma ana baacammaa beeku obbo Toleeraa beekte nuti ijaarsa yeroo hundaa akkasitti gugguuftii ganamaa minuma sagaddi lafa fayyaa sagaddi lafa du'aattis sagaddi waliin salleessi. Sitti mana sirriidha walitti buuti isheen sila dhaqati walitti taraasi. Deemee dhufaate isin immoo jabaadhaa ishii hojii keessan sirriitti badan bitto jedha. Abbaa adaraa yeroo nama araarsitan immoo haqa namaa hin dabsiina. Si jaarsi maala? Maalo ammu caalana marmatti arguu barbaadan jiru kun obboleessa koodha ta'ee iddoo biraa dhufe ta'ee kana aan hin beeku. Lammaffaa deebita taanaan rakkoo gumbiinsa oksisiin lamu caalana naagame naaf. Lakki abbaa waan gaarii yoo gootan gaariidha. Gaarii jedhi Mee jabaadhaa. Araarsachi. Deemee dhufa bakka jabaadhaa. Egaa mee akkuma sitti medhala waan godhu goota waan sitti hunda isaa goota gaafa achi geessu waan hin jedhu hunda isaa na wajjin jedhu. Tokko nambisiin hunda isaa. Akkuma jettu jedhee kun yaada hawwatu malee moo? Abee toora beeksisuu hojjetan. Waan hin jedhu tokko tokkoon jettu taanaan dudubatti deebi'a. Si waan tokko si raawwatu. Elaa sitti Deemuu miti. Inni lafa. akka adeemu yoo ta'u adeemu.
isin gooftaadha. Gooftaa warra du'e, gooftaa warra jiraatu, gooftaa warra deemu, gooftaa warra rafu, halkan abjuutiin warra taphachiisan. Isin gooftaadha. Gooftaa koo waan warra kadhe kana naa raawwattu jedhee isin bira dhufeera. Siin raawwadha maal barbaanne? Jaarsittii ollaa koo kana duutee lafa lafaan gaditti akka isheen awwaalamtu. Haati manaasaa rakkattuu taate, haadha manaa koo gadi taate, luka koo jala gugguuftee akka isheen jiraattu. Ijoollee isaa immoo addunyaa kanarra maraatanii akka isaan deeman barbaada gooftaa koo. Akka ta'u siin barbaadde? Eeyyee. Kana hundumaa siin raawwadha. Waan siin jedhu hundumaa goota. Goota gani? Nan godha tokko nambisu. Eeyyee. Jara kana akka isaan lafarraa badan, akka isaan jireenya isaanii badu barbaadu miti. Akka baduu miti. Deebi'ee akka hin hin barbaada. Zarii isaa afaan akka badu. Kana hundumaa siin godha. Maal goota beektaa? Natti maa gooftaa koo? Guyyaa sadii mana keetti waan ta'e. Buna danfistee. Nyaachistee baastee. Guyyaa gaafa arfaffaa immoo. Waan asiin kennu kana. Morma isaa harka isaa bitaa jalatti eeta. Isa seetee harka kee morma isaa dugda isaa irra bukeessu. Siif raawwatama. Sirriitti gara gooftaa koo tokko too dambisi. Birrii 5,000 kaffalta. 5,000 miti siniif dachaa godhe birrii 10,000 kaffalan. Laa 10,000 dhugaadha.